Harka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. Akka gaafii keessanitti aappii suuraa irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo suuraa irratti dibanii nuuf barsiisii naan jettaniin amma nagaafattanii mana hin jiru iddoo biraa jira sagalee yoo isin dhageessisinis yoo kan isin jeequ ta'es dhiifama. Okay, gara aappiitti deemna. Duraan dursee YouTube seenaatii Oro MP4 kan jedhu Oro MP4 kan jedhu YouTube kiyya subscribe godha. Hundi keessanuu yeroo hundaayyuu akkana hordoftaniif kunoo YouTubein kiyya isa kana Oro MP4 jedha. Isa kana jechuudha. Seenaatiin subscribe godha. Hundi keessanuu subscribe kan jedhu iddoo kanatti diimaadhaan isiniif dhufa. Dhiifama amma irraa badeeti. Diimaadhaan isiniif dhufa. Isa yeroo tokko gattuu hixanii san booda mallattoo alaarmii isa bira jiru san gattuu hixan yeroo takka. Okay, gara aappiitti isin deebisa. Play Store seentan duraan dursee Play Store keessan keessa seentan. Play Store seentanii Ultimate Photo Mixer jedhama. Akkanumatti barreessan. Ultimate Photo Mixer. Isa kuno Ultimate Photo Blender Mixer jedha. Install gootan ani install godhee waan jiruuf kuno amma open godhee isinitti argisiisa. Open godhee seenaan. Isin install godhaati seenaa. Kuno akkanatti dhufaa hoggaa install gootanii seentan. Akkanatti dhufaa amma isa kana tuqa jechuudhaan suuraa waan baasuuf barbaaduuf kan suuraa jedhu photo kan jedhu kana photos kan jedhu kana tuqa kuno photo kan jedhu kana isin birattis haala jijjiirate yoo dhufe photo kan jedhu soixanii tuwitan. Okay, kuno photo kan jedhu kana toggaa tuqee as biratti kaameraa or gallery amma kaka'uu barbaadan yoo ta'e kaameraa tuwitan. Bilbila keessaa baasuuf yoo ta'e immoo gallery kan jedhu kana tuwitan jechuudha. Isa kana kuno isa kana tuwiqee kuno gara gallerytti nageessa gallery kan jedhu kana gattu qaama. As keessaa suuraa filadha kuno amma suuraa filadha kanniin keessaa. Fakkeenyaaf suuraa kanaa filadhu mee. Suuraa kanaa filadhu kuni suuraa murame screenshot ta'e waan ta'eef dhiifama. Suuraa kana filadhaa akkanatti hoggaanaa dhufu kuno as biratti mallattoo raayitii jira. Mallattoo raayitii kana yeroo tokko gattuu hitan. Kuno akkanatti isinii dhufa. Akkanatti erga dhufeen booda iddoo kana tuwitan jechuudha. Ammas maal background kan jedhu kana kuno backgrounds kan jedhu kana yeroo tokko gattuu hitan kuno san booda akkanatti dhufa. Amma background kan jedhu yeroo tuwitan akkana ta'a. Ammas deebitanii iddoo tana tuwitan kuno mallattoo magaalaarii qabdu sana jechuudha. As biratti isii gattuu hitan kuno erga tuwitanii ammas deebitanii gallery kan jedhu kana tuwitan jechuudha. Deebitanii amma alaabaa soquudhaaf jechuudha. Okay, irra deebi'ee kuno tuwitan jechuudha. Suuraa san baasuuf jechuudha. Suuraa background gootan kan alaabaa san baasuudhaaf jechuudha. Kuno ani amma alaabaa as keessaa qaba. Isa kana jechuudha. Alaabaa kana mee kunis screenshot waan ta'eef yani kan akkana godhu alaabaa kana akka gubbarratti isiniif dhufeen eessa tuqxanii kuno right mallattoo raayitii jira as bira. Mallattoo raayitii kana isii gattuu hitan. Kuno mallattoo raayitii kana erga tuqxanii akkanatti isiniif dhufe jechuudha. San booda harka keessaniin asirratti sirreeffachuu dandeettu. Kuno yoo feetan as keessatti deebisuu dandeettan fuula keessan kun suuraa kan lamaa waan ta'eef mee tokko irratti haa deebisu akkanatti asirratti jijjiirachuu dandeettan. Kuno akkanatti fiduu dandeettan. Kuno akkuma argitan kana jechuudha. Karaa hundattuu as biratti ammoo isa kana jira biraayitii dabaluuf jechuudha. Kuno akkana yoggaa ooftan jijjiiramaatiin deema. Yoo akkanatti deebiftan ammoo irraa sirriitti mul'ataatiin keessaa deema jechuudha. Lamaanuu ilaaluu dandeettanii. Isin garuu akka mul'atutti aan amma kuno akkanatti godha. Asirratti deebisa. Aan amma mee akkanatti godha. Kuno san booda akkanatti erga gootaniin booda save gootan laaltanii erga sirreeffatan booda jechuudha. Harka keessanii sirreeffatan kuno isumarra gubbaarra tuqaatii harkaan sirreeffatan. Save gochuudhaaf ammoo raayitii gubbaarra jira. Kuno raayitiin kun raayitii gubbaarra jiru san tuwitan jechuudha. Save gochuudhaaf. Amma waan hundaayyuu asumarra sirreeffachuu dandeettu. Wanti isiniif hin galii yoo jiraate deebi'aa na gaafadhaa. Irra deebi'ee isinii sirreessa. Mana hin jiru iddoo biraa jira. Nu barsiisii jettanii namoonni baay'een waan na gaafataniif tokko garagaratti isin barsiisuu waan dandeenyeef asumarra gad isiniif dhiise laalaatii hordofaa wanta isin dhibe yoo jiraate na gaafadhaa. Kuno save gochuudhaaf akkuma isinitti mul'ise raayitii gubbaa kana tuwitan.
kunoo amma seef ta'ee jira jechuudha. Seef ta'ee jira. Erga tuqeen booda raayit kan jedhu san erga tuqeen booda seef kunoo amma mallattoo tana agartanis mallattoo tana raayit kan jedhu san erga tuqeen booda mallattoo tana gattuina kunoo direct gallery irratti seef nu ta'a jechuudha. Direct gallery irratti seef nu ta'a. Amma gallery irratti na bu'ee jira jechuudha. Deebi'eetiin yoo ilaale gallery keessa jira suuraan kun. Okay, hordoftoonni koo kanuma dhumarratti garuu inni irraanfatinaa seef kan godhu isa kanaa jechuudha. Share godhaa daddabarsaa hundi keessanuu akka ilaaltanitti qulqullina sagaleetiif dhiifama isin gaafadhaa. Yoo isiniif hin galiinis irra deebi'aa na gaafadhaa. Galatooma.